Taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 29 taphni Arsenaal Cheelsii keessummeessuun eegama. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 29 har'a eegaluun taphatamuun taphni bor kilaboonni masaaduun magaalaa London waliin taasisan eegamaa jira. Kilaboonni lachuu seenaa isaanii keessatti Arsenaal yeroo 84 injifatee jira. Yeroo 60 qixxee ba'anii jiru. Cheelsiin ammoo yeroo 66 injifannoo qaba. Arsenaal abdiin waancaaf qabu kan dimimmise fakkaatullee carraa jiru yaallachuudhaaf qabxii 15 kan isa dursaa jiru Liverpool biraa hafaa hin jiru. Cheelsiin ammoo morkii Champions Leagueetiif morkataa waan jiruuf sadarkaa 5ffaarra kan jiru Manchester City waliin garaagarummaa qabu dhiphifachuu barbaada. Arsenaal morkii Champions League irratti PSV injifatee hamilee mo'ichaatiin Emireetitti Cheelsii simata. Tapha kana yoo injifate Liverpool waliin garaagarummaa qabxii jiru 15 irraa 12tti gadi buufata. Borwaaree booda sa'aatii 10 fi walakkaa jalqabee iji daawwattoota Emireet irra jira. Eenyu akka injifatu tilmaama. Har'ammoo waaree booda sa'aatii 12 eegalee taphoonni 4 kan taphataman yoo ta'u falmiin Everton, West Ham, Ipswich, Nottingham Forest, Manchester City, Brighton fi Southampton Wolves waliin taasisan kan eegamudha. Halkan sa'aatii 2 walakkaa jalqabee ammoo Bournemouth Brentford waliin taphata. Sa'aatuma wal fakkaatutti taphni Fulham Tottenham waliin taphatu xiyyeeffannoo argatee jira. Halkan sa'aatii 4 jalqabee Leicester City Manchester Unitedin keessummeessa. Tilmaama keessan nuuf kaa'uu dandeessu.